Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam ooltan jirtu fayyaa wayyaa baga jiraattanii baga yeroo kana nuun gahe alhamdulillahi rabbil aalamiin galanni rabbi haa ga'u. Rabbiin nagaa nu haa godhu baga nuuf jiraattanii fayyaa nuu taa jiraadha umrii dheeradhaadha. Egaa rabbiin umrii nu haa dheeressu. Umriin dheertuun tun waa hunda agartii oggaa umrii dheerate namni isini toophata. Baddirraa isa of eegaa rabbiin baddirraa warra of eegu nu haa taasisu baga jiraattanii. Hamtu dubbatu irraa rabbi nu haa eegu haqa ummata keenya warra dubbatee haqa argatu rabbi nu haa godhu. Egaa kanatti aansuudhaan ammoo yaada haarawwan harka qaba oduu haarawwa deemtuun dhageen harka qaba saniin isiniif ibsuu barbaadee kaaba Oromiyaa Walloo keessatti waan deemaa jiru waan hatattamaa haarawaati oduu ijoollee hin taane oduu haarawwa garuu hin dhageenye namni hedduun dhagaa natti fakkaatu lafee gooramaa mootummatti taatee yaaddootti taatee jibbaa jiraniif itti yaaddaa jiran oduma isaan fagootti eeganii isheen dhuftee kamisee isheen ta'e jirti. Waraanni TPLF kamisee mul'ate jedhanii egaa bara dargiitu waraanni isaanii islaama guyyaa ni dalagatan yoomiyaa dalagataa oolan halkan hojii isaanii hojjetaa bulan qabsoo guyyaa hojjettoota fakkaatan halkan qabsoo isaanii geggeessaa turan. Ammaas yeroo aramaati yeroo hojjennaati yeroo qansiraa hojjetanii yookiin yoomii hojjetatanii akkasuma gaa ammaas dawaa caffaa kana keessatti namni lama mul'ate jedhanii egaa yeroo ammaa kana Oromoo qulqulluu taatee dubbannaanis Oromoodha badii qabda shaneedha yoo Tigree dubbatte safaan Tigree dubbannaan ati immoo TPLF yookiin juntaadha maqaa keettu akkasiif baasanumaaf ta'is gaa wallahu alamii garuu nama lama fuudhanii gara hidhaa kamisee achi fuula galchanii naqan jedhan. Egaa yoo jara ta'e sinima mala yoo hawaasa qulqulluu ta'e sinima mala namni tokkos isatu wajjin jira janii fuudhanii wajjin galche jan kuno dawaa caffaa keessatti qabaman janii jarattiin dhufte kaaduma fagootti eeganiiti garuu namni biyya ofii keessatti dhalatee akkaataa itti bobba'ee galu dhabuun karaa bobba'ee galu dhabuun biyya namaa keessattuu maa kabajaa dhabnaa maaliif hidhaa akkasi teenyaa maaliif roorrifamnaa jennee biyya namaa keessatti mataa komachaa jiru. Garuu biyya ofii keessatti inni isin ajjeefamtaa inni isin hidhamtaa inni inni saamamtaa inni isin ari'amtaa maaliif kun ta'a maal godhu biyya namaa mataree namni biyya ofirrattuu akka itti jiraatu dhabe biyya ofirrattuu karaa bobba'ee galu dhabe biyya ofirratti haadhi takka ilmaan ofii gattee jechuun ilmaan ofii gattee ilmaan ishii baannananii dhukkaasuun baannananii akka ammalleetti saara kee badanii jiraatanii kan hin beekamne abbaan ijoollee waliin oduun banne qofaa badee haadhi qofaa baddee ijoolleen qofaa baddee waan akkasiitu deemaa jira. Biyya namaa keessattis amma waan akka nama gaddisu dubbii tokko kalee immoo dhiyeengandaan dhagahee dubbii tokko dhiyeengandaan dhagahee mucaa wayita kan naa hime jiddas inuma jedhanii mana hidhaa keessa haadha ijoollee lama qabdu duutee jawwaala ishii fuudhanii namatti bilbilanii abaluu nama jedhamtu beettaayi. Hawaa jedhamti natti fakkaate akkas jedhanitti beettaahi jedhanii gaafatanii jennaan ishiin ani hin beekne wallaahi ijoolleen ishii waan amman ga'u jennaan lakki ijoollee deeffatutti dhiis yoo ishii beekte nutti maqaan keetiin jawwaala keetti irratti sajjalamee saniin si bilbiluu dandeenya jedhaniini hin beekne lakki ishiin jennaan nutti dhiisanii jedhanii laalagaa biyya namaa keessattis kun rakkoo keenya kanatti nu mudataa jira jechuudha. Lubbuun ilmaan lama sun ijoollee xixiqqaadha ijoolleen kun amma akkatti galanuu hin qaban nama galchuun qaban eenyummaa isaanii hin beekamu bakki isaanii hin beekamu hin dubbatan mee akkam godhama kun amma rakkoo biyya namaati jecha amma deengatan taloon takka miidiyaa kanarratti deemaa turte raayyaa ijoollee lamaa fi abbaa warraa kiyyaa si buutee nagarree jettee boochi jechuudha. Kunis biyya keenya keessatti rakkoo kanama ilaala. Nuti biyyatti jiraannuu salphanneetuma ta'ee biyya namaa ta'uu salphanneetuma ta'ee jireenya keenya hanga yoomii kanatti. Yoggaa akkasitti immoo namni tokko biyya isaa keessatti zeegaa isaatiin boonee sagalee isaatiin qooqa isaatiin boonee hojiraatirra bareedaadha moo ugguramee ukkaanfamee cunqurfamee hojiraatirra biyyi tolti sila. Kanaafuu waraana ta'anii mul'atu ta'ee hawaasa ta'anii deemanii yookiin hojjechuudhaaf nyaatuudhaaf jiraatuudhaaf of jiraachisuudhaaf ta'ee hin beekne akkasitti nama lama maxaama sheenanii akkaan dhagootti shamarran jedhaniiru lachuu shamarran ta'u tokko dhiira ta'e tokko dhalaa ta'e hin beekne malee lama namni qabame namni tokkos namumti dawa caffaa keessaa wajjin qabame ni jira
situ fidee dhufeen ta'a jedhanii maalumaan wajjin qaban jedhanii waan akkasitti deemaa jira jechuudha. Egaa kanaafuu jarri sun bara dargii sanis miilumaan bobba'anii galan kaan kiraara dhahee midhaan kadhata kaan ammoo yoomiyaa dalagateetuma maallaqa walitti qabata halkan garuu xaaxaa fi isaatii gadi gombiseetti hundaa isaa shir godhee faa jee deeme jechuu hojii isaa gara itti hojjetu malutti wal mariin malutti geggeeffatan jechuudha. Hoggaa barii inni ganamaan ka'e hojii isaa xeefii isaa haramuu deeme jechuu yoomiyaa isa dalagata. Ammaas dubbiin gaa yeroon ammatu yeroo yoomiyaa dalagatanii karamsa dhufte fakkaatti mootummaan isa ofirratti fincaa'u jira jallaal. Eega galgalaa'ee honyee walii fincaa'u malee gabba'uun hin jirtu jira. Akkasii nuti rabbi biyyattii nagaa godhu nagaa jaalanna nagaa feena rabbi nagaa nu haa godhu rabbi nagaa biyyaa godhu hamtuu rabbi nurraa fageessu faallaa jireenyaatii fi faallaa hawaasaa rabbi haa balleessu kan hawaasaaf ta'uu fi kan hawaasaaf tolu rabbi nuuf haa dhiyeessu rabbi nagaa sinaa godhu fayyaa taa jiraadhaa umrii dheeradhaa kan du'e rabbi nuuf haa maaru kan jiru immoo rabbi umrii haa dheeressu rabbiin dallaa khayrii nutti haa jaaru rizqii rabbi nuuf haa guddisu bobbagala rabbi nuuf haa tolchu xiqqaa rabbi haa guddisu guddaa immoo umrii rabbi haa dheeressu fayyaan haa baay'atu nagatti jiraadhaa nagatti oolaa nagatti bulaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.